Viidiyoo kana argee bira darbuu hin dandeenye. Sababiin isaa dhiira dayyuusaa maaliif akka bilbila qabateeyyuu kan hin beekne hunda biraan nuuf ga'a. Bilbila tachii qabachuun waanuma argan waraabanii miidiyaa irratti baasuu miti. Wantoonni miidiyaa irratti bahuu qabanii fi bahuu hin qabnellee hedduutu jira. Ilmi namaa waa baay'ee ilaallata. Haala jireenya ofii guutumaan guutuudhaan miidiyaa irratti baasa jechuu miti. Bilbila qabatee iimeelii banatee miidiyaa fayyadama jechuun wanta mana isaa keessa jiru hundumaa miidiyaa irratti baasa jechuu miti. Keessattuu haadha manaasaa jechuudha. Innaa dhiira dayyuusaa kan qalbii hin qabne kan akkanumaan jiru kunis jaalala ibsa jechuudha. Harree gowwaan jechuudha. Dhiifama naa godha jecha kana fayyadamu baay'een aaree waan ta'eef. Egaa shamarka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa irratti isiniifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa mana kana laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kan kootidha. Egaa viidiyoo kanarratti hundi keessanuu jechuudha ilaalcha yaada qabdani koomentii jalatti kaa'anii imimmaantu na hudhe shamara ta'uu kiyyaaf jechuudha. Bor abbaa manaa akkamiinatti qabda yaa waaqayyo kan jedhu gaafii natti uume osiniin jedhu abbaa manaa nan qaba. Garuu abbaan manaa kiyyammoo kana godha jedheetis iyyaadu jechuudha. Inna kana yoo godhe immoo dhugaan seeraan isa gaafachiisa jechuudha. Hin dhiisu jechuudha dhugaan sinitti hima. Maaliif jennaan kuni barumsa namaaf hin qabu barnootas hin qabu jechuudha. Yoon kana siniin jedhu bilbila tachii harkatti qabachuun waanuma hundumaa jireenya ofii guutumatti miidiyaa irratti baasu jechuu miti. Egaa isheen tuni shamara nama lubbuu lamaan jirtudha. Sa'aatii kanatti garaan ishee akkana jira. Bakka akkamittiin hiikkadha kan jedhu ishee yaaddoo guddaa keessa jirti ciisteerti jechuudha dadhabde. Inni immoo harreen qaama ishee garaa ishee waraaburra immoo namni qaama saalarraa uffata gadi harkisu jira. Maali kun beekumsa moo wallaalummaadha qoy? Wallaalummaadha moo beekumsa? Qaamni dubartii takka kan dhiira tokkoo qofaadha. Qaamni dhiira tokko kan dubartii tokkoo qofaadha. Kan uummatatti kan miidiyaa irratti mul'atu miti. Maaloo warroonni akkana gootan warroonni sammuun keessan dhuufe waan akkanaa kana miidiyaa irratti bilbilumaa hin qabatinaa bakka. Bilbilumaa qabattanii viidiyoo waraabinaa waan waraabdaniif waan gootan erga wallaaltanii jechuudha. Osoo beekaa taate osoo nama sammuu qabdu ta'e haati manaa koo da'umsaaf jirti. Cinqiirra jirti yaadduurra jirti amantaa qabdanii du'aayii godhaafi amantaa qabdanii kadhannaa godhaafi waaqa itti amantan kadhadhaafi tsalootiinaa godhaafi jettee nama jilbiiffattee dubbattu malee nama kaameraa qabdee garaa isheetitti qabdee waraabdu miti jechuudha. Inna shamarran qaamni shamarranii haala kanaan gaafa miidiyaa irratti ba'ee salphifamu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Bar mootummaan biyya bulchaa jiru kun bar qaama dubartii keessaa ba'e kan qeesii ta'e kan sheekii ta'e hayyoonni beektonni hundumtuu bar qaamuma dubartii har'a miidiyaa irratti baastee salphistu kana keessaa ba'e bar garaan ishii kun kan baatee jiru kan keessa ishii jiru kun bar boru mangistii ta'uu danda'a bar borummoo akka amantaa isaatitti qeesii yookaan sheeka ta'uu danda'a bar maali kan kana gootu qoyaatti of beektaa? Bar dhugaa bakka bara dhumu mallattoo bara dhuma waan baay'ee argaa jirra yeroo ammaa kana mallattoo bara dhumaa jechuudha. Asumarraan dhaamsa warroota dhiiratiif kan inni qabu jechuudha. Haadha manaa keessan salphisoo osoo hin taane kunuunfadhaa. Haadha manaa keessan gadi qaboo osoo hin taane ol qabachuu yaala. Dubartii biraa gaallamootaa alatti ilaaltanii ishee surreen of waxxartee deemtu ishee qaama ishee gurgurtee kaatee uffata bittee of waxxartee deemtu ilaaltanii haadha manaa keessan ishee mana keessatti akkana of gattee jirti of hin qaqqabdu jettanii too cunqursitan galtanii waan akkasiisan hin godhina. Sababiin isaa dubartiin takka kan mataa ishee gadi qabattu kan of gattu yeroo gaa'ila keessa galte bultii isheetiif yaaddi yoo ijoollee deeche daa'imman ishee saniif yaaddi. Si'iif yaaddi mana isheetiif yaaddi malee qaama isheetiif of kunuunsuuf waan tokko ofiif godhuuf hin yaaddu jechuudha dhugaan sinitti hima. Yoon kana siniin jedhu haadha manaa keessan gaafa cunqursitan gaafa mooyyuu dhiphistanii baay'ee kan duraa caala cabdi jechuudha. Kanaaf jechuudha wuy deebite yoo ishii sin afootti dadhabde yeroo garaatti baattu yeroo waa gochuu dadhabdu gargaaraa mana keessatti. Cinqii irra jirti waan ta'eef haadha manaa keessan bashannansiisaa yoo dandeechan immoo waan hundumaa godhaafi jechuudha.
ishee haadha abbaa isheetirraa gaafa gargar baate jireenya mataa ishii eegaltu dubartiin takka waa baay'eetu itti ulfaata jechuudha. Tokkoffaa haadha manaa ta'uun isheetu itti ulfaata jechuudha. Jalqaba gizee maatii isheetirra jirtu gizee maatii keenyarra jirru jechuudha. Wanti nu dhuphisu hin jiru kuni dhumatee sun dhumatee kun akkana ta'ee kana akkanan godha jennee wanni yaannu hin jirru. Maatii keenyatu nutti yaada harmee keenyatu yaade saniin booda nuti immoo harmee keenya gargaara. Gaafa jireenya dhuunfaa keenya eegallu garuu harmee taaneeti jechuudha kan waa hundumaayyuu dandeenyee dandamannee jiraannu jechuudha. Immoo dhugaa kana keessa darbee immoo jechuudha dhiironni baay'een shamara keessa haadha manaa keessan fuutanii kaatanii warrarraa baastanii kaatanii biyya ormaatti ergitanii maallaqa ergi kana godhi jettanii warroonni haadha manaa keessan cinqitanii rabbiin sin gaafataa haadha manaa keessan hin cinqinaadha. Waan qabdu waan hojjette yoo isinitti ergite waan gaarii biyyatti godha. Aranu barsiin warri dhiiraa baay'ee nu miidhaa jirtu kana beektu garuu isiniif hin galu malee baay'ee shamarran miidhaa jirtu. Miririi keessaniif shamarran gola madaamii keessatti asitti boqonnaan argattu. Isinitti gaafa dawwaltee gaafa isinitti haasoftu boqonnaan argattu. Dhiphistan ishee akkam taanaree ijoollee baay'een dhugaa rabbi keessa yeroo waanaan jedhan baay'ee garaana nyaatu jechuudha. Miidiyaa irratti ol baasaa hin jiru malee wantoota baay'eetu na bira gahaa jira jechuudha. Innaa warroonni dhugaa dubbachuudhaaf shamarran dhiphistanii biyyaa baasan ijoollee hedduu gorsa gara keessatiin laachafii jira malee miidiyaa irratti ol baasaa hin jiru jechuudha. Innaa amma haala yeroo naa mijatu dhabee tanan malee waa biraatiif miti seenaa nama tokko ol baasuu fi zim jedhamee oliin ba'amu jechuudha. Kanumaafas zim jedha yeroo baay'ee. Kanaaf jechuudha warroonni dhiiraa shamarran miidhaa jirtu. Shamarran siniif jettee gola madaamii keessa teechee bo'aa jirti. Imimmaan harcaasaa jirti. Gaafa immoo dhuftee isinitti heerumte isin immoo haala kanaan miidiyaa irratti baastu. Qullaashii miidiyaa irratti baastu. Ara qaama shamarranii kunuunfadhaa dhugaan siniin jedha. Innaa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Viidiyoon tun obboleettiin kun garaa na nyaatte baay'ee nama rarte. Ofishii tufuu cinqamtee cinqii keessa jirti. Tokkoffaa cinqii jira. Lammaffaa yaaddoo jira. Akkaman ta'a jettee diriirtee fuuldura ishee gaafa ciiftu sangaa qillibii itti fakkaate sangaa waan qallabeetu agas furdatee gurgurachuuf itti fakkaate laata nama barkan akkasitti isa fuuldura ciiste sun kan kaameraatti banee immoo kan kafana irra mul'icumame irraa baasee qaama ishiitillee mul'isumaaf gad harkisa bar dhiira dayyuusa dhugaa dhiira yaada tokko hin qabne kuni sammuu maal qaba dhiira maal ta'e kuni harree biyyaa jechuudha. Ara dhiira akkanaa waan namatti hin qabini rabbiin namarra haa balleessu kan ara ani asii achi olaalu bilbila tachii kana abbaan manaa kiyya soo qabaate irraa fuudhennu kiyyaa bitaafi kiyya kanallee nan gurguradha baqa santu nama baasa. Ara miidiyaa kanarratti wanni argaa jirru dhugaa baay'ee ulfaataadha. Eega kana fakkaata yaada keessa saanduqa koomentii jalatti barreessa. Ana waan natti dhagaamin dubbadhe isinillee waan isinitti dhagaame